Nyawanni si beeku qabdanu namni akka ta'u yoo dhabe akka hin taane ta'a. Dargaggeessi amma 30 bakka tokko taa'ee jiru Qaatariin keessa yoo gara biyyaatti aayidiin jalaa dhumee jennaan gara biyyaatti gale warra aayidiin qaban qaala warra aayidiin hojjetameef hin jedhe warri hin hojjetamne kumaatama jiru asuma keessa. Gara biyyaatti yoo galee qabame birrii balleessee deeme lafa gurguree deeme birrii kanatti hin deebine way hattuu ta'a way gar tokko goreeyyi warra mootummaa rakkisu ta'a. Dinummaan asuma kaa. Dallaalonni kun seeratti dhiyaachuu qabu dallaalonni Qaatar. Dallaalonni Qaatar seeratti dhiyaatan taanaan imbaasiin biyya Qaatar keessa jiru. Nuu ilaalamuu qaba. Maal hojjetaa jiru imbaasiin biyya Qaatar keessa jiran yeroo lammiin gadi ba'ee mucaa waggaa 19 argeessana argataniitu. Kan sanaa gadi jiraachuun mala. Mee warra umrii jiraate xiqqaanuu fidaa. Anu gak ada satu rujul. Halo, Mubarak. Aywa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaa jirtu? Nagaa jira alhamdulillah. Jira maqaan kiyya Tuujii jedhama. Aha. Ani uummata kana garaana nyaate beektee anillee Qaatariin keessa jira beektee. Aha. Ani immoo xalabaa dhufe waan ta'eef nama baay'ee immoo uummata iddoo garagaraatti ijoollee as keessatti rakkataa jirtu immoo quba qaban argaa dallaalaan nu fidee akkuma asirratti jedhaa jiran kanatti jechuudha. Baay'ee ijoollee rakkatte as keessatti baay'ee wallaahi garaa nama nyaatte dalagaa nu soqii kaan jedhanii anuu iddoo hojii gaafataa turee fi akka tasaa ta'e immoo nama tokko lama wayii ijoolleen immoo nama arsiitii. Anillee waliin beeknu waan ta'eef immoo bilbiluma irratti wal barannee hojii wayii galchee jira. Ayyee. Kanaaf ijoolleen baay'ee rakkatte baay'ee sagalee ta'eef bakka as keessatti immoo biyyattiin immoo xiqqishootana hojiilleen immoo hin jiru namni immoo dallaalli akkanumaan birrii namarraa nyaatuuf jecha asitti namas guuraa jira. Wanta akka hojiin biyya kana keessa hin jiru guutumaan guutuutti Qaatariin keessa baay'ee tokko rakkoo beekte. Hin ulfaata akkasitti baay'ee gannatti dhagame ijoolleen baay'ee rakkataa jiran as keessatti harmarraa kanaayyuu namni hiitu naa dabalee tokkotti bakka mina mana hojii suuqii sirra of kaayessii eegaa jira naan jedhaa ture. Hin gaafadhaa dalagaan immoo wanta akka hin jiru jirtullee immoo dhaabattee dalagaa jirtullee immoo ijoolleen ganzaba namaan kennanii baay'ee rakkataa jiran ta'eef baay'ee tokko namatti dhagama. Ajaiba wallahi Qatar warnetan Qatar ነው ይሄን የምትሉ ቃታር ዶሃ ላይ ያሉ ወንድሞቻችን ስቃይና በረሃብ ማለት ነው መንገድ ላይ የወጡ ለማኝ ሆኖ እየለመኑ እየበሉ ነው። ቴንኪው ገለቶ ሙፋዳቲ ቦለሰቂ ያቱጂ ነሞታ ብራና ጋቻ ሜሬ ጉርባን ቶኮ ለማን ሞ ወረሲለ ጅራኑ ሜሬ ወረሲለ ጅራኑ ሌሎ መዋጀተን ኤሰ ጅርታ ሙቤ ሰላም አለይኩም። እሺ ወአለይኩም ሰላም እንጋቦ ኤሰ ጅርታ አኒ ዱባይ ጅራ አኒ ወንት ጀቹ በርባዴ waan takka sirriidha ijoolleen obboleeyyan keenya kaasirratti ilaalamu kun baay'ee garaa nama nyaata oduu guyyaati si jala ture dhageeffataa jirra waan baay'ee namatti dhagahamu takkattiin dallaala isaanii san suuraa isaanii nuuf fiduu danda'ani isaan osoo hin ta'in nutu eeyyee nuuf as kennanii isaan osoo hin ta'in nutu galabaxa suuraa isaaniitti irraa kaayatee warri viidiyoo naa ergitan suuraa jala naa ergaa ammuma anarratti illee ergaa hin gaabbu ka jedhu kana Ila Mube asirratti kan Kalloo TV kan al tokko na dhage kan Kalloo TV kan ijoollee hundaan bari'a kan Kalloo dallaalli Kallootis na harkanii jira jechuu kooti viidiyoon suuraan isaa kan gootis hin jira garuu bulook nu godha asitti nutti taphataa seeraan nu gaafata jechuu sodaanne malee kan ijoollee sanis na harka jira kan Kalloo fa'aa jechuu suuraan jira isin godhu kana hunda bilooka godhuu isin hin jenne kana hunda bilooka godhu bilook isin godhee waa tokko isinitti himu biyyichi bilook isin godhee Agefada amma bilook isin gochuurra gara seeraatti deemuudhaaf wal bara amma wal baraasin fooloo wal godha wal suraachisa barakaati wal suraachisa fooloo wal godha fooloo wal godha embaasi asii sin deemnaa Borisini jedha gefada har'a mana tokkummaa sin deemna mana bibaa sin deemna sana cinaatti immoo embaasii asii nan deema embaasiitiin embaasiidhaa qoricha quba wal qabu embaasii Dubaay jiru konsulaa bor dhaqee nan dubbachisa
Dhimma keessatti viidiyoo keessa waraabadheera waan ta'eef lammiileen keenya isin jiraattanus akkasi. Ijoolleen mannaan akkas jedhaniin quba wal qabdu nu gaafadha jennee jaraanis hin gaafachiifna gara biyyaatti illee dhimma keessan akka gargaarraa dubbatamu hin godhu. Bas baaftuun jiru kana. Ishi ol galchaa meera warri silaa. Warra silaatiif ooloon deebisaa warra jamaadhaan jiranu keessattuu. Warra jamaadhaan jiran warra tokko tokkoon jiran. Warri jamaadhaan jirtan ol deebi'aa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Fooloo wal taasisaa isin warri qaatar jirtanu fooloo wal taasisaa quba wal qabaadhaa keessaan. Quba wal qabaadhaa. Nam tokko biloo qabnaan isinirra singaa waan ta'eef qaxxitaa wal araatiif poolis xaabiyaa deemaa footoo jiraaf. Amma footoo naa ergaa. Footoo naa erguu gadi bu'an. Mahataa. Assalamu alaikum balen kam nak fayyada mu be kam duke Waalaikum assalam nagaa alhamdulillah waan kana irratti nu gargaari. maltu fayyada mu be nan galle bar jalan tawatu Kono ijoolleen atargaantu kuni gariin harargeedha irra caalaan arsiidha jimmaadha ijoollee kutaa kudha tokkooti dallaalonni goobanii jechuudha dallaalonni qaatar wallahi jarumarraa qaafadhume jarumta dubbatan caalaa mee dubbadha himadha namaan raddiin dhaggeeffatan. illallah mal taatan jolle mu be sagale sini tajira mal taatan rakkoon teessan maali mee tokko Dubbadhaa rakkoo keessan irra deebi'aa dubbadhaa dabareedhaan jarri caalaa dabareen dubbadhaa dhiifamaa wajjin sakandii 10 dubbadhaa hundi keessaniyyuu waan taatan himadha awaraabbatumma. mee nam tokko dubbadda mubarak musammaa sagale sini tajira nama kum sadii fi dhibba takkaa isin daawwachaa jira maali rakkoon teessan eessa jirtan maaltu isin qabu Miutii irra jirtu jarri caalaa kingi dubbadhaa dabareedhaan yookaan immoo dubbadhaatti firoomsa akka jarri dhufan firoomsa miutii irraa kaasaa dubbadhaa. Miutii irraa kaasaa nam tokko dubbadhaa jara keenya. Mube kuno an egan fes biyatan egan fe jetor baffa kuno jetor babi way lala mantanan takka qarshi takkan dalaganne jela ma alagalle bahasa caccaba kaisa khararo so anu halkan baka bulu damne masjid ne masjidni kul fida bahasa caccaba kaisa jela ma fayyachi galle namni jolle narsi takachin nu garte karara nu fuute mana tokko yala nu galchite mana xiqqaa tokko keessa nollaqanii amma achi jirra itti dawwallu silkiin welaan kaasanii impaasii itti dawwallaan impaasiin eegaa ID sinii kanne waajjira poolisii dhaqaa gaafadhaa nun jette dhimma keessa nuti hin dandeenyu. Waajjira poolisii dhaynee gaafachuuf afaan hin beeynu nuti isa dawwallu silkiin welaan kaasanii akka taanu dhabnee amma rakkoo guddaa keessa jirra waan nyaannu hin qabnu waan dhuynu hin qabnu bakka gallu hin qabnu nuti. tole dhage obboleessi dhage adeeru amma nam kum sadii fi dhibba afurii si daawwachaa jira sagalee si taa jiran amma wanni dallaalli biyya tana sin fide dallaalaatu hojii sin laachuudhaaf walitti qabee asii sin fide. Dallaalaan nu fidee biyya tana. Dallaalli sin fide kun awwan waynis achi dubaa jira. Hojii isin galchuudhaaf walii galtanii dhuftaniidha inni jedhaa jiru. Eeyye agreementii waggaa sadiif agreementii isinii godheetiin jiran nun jee gaafa finfinnee jirru hojiin teessan qophiidha kuma 80 ji'aan nun jee nu fedhi. maallaqa meeqa sirraa fuudhe gaafa walii galtee mallatteessan. Kuma 450 kafalee dhufe namma. La ilaha illallah. Baay'inni keessa nam meeqa amma warri ala galaa jirtan. Nuti nam torba achi galaa turre nama kaan bilook nu biraa godhee biyya galchee qabanii kaanidha jira nu biraa yaatee dhumtee nuti amma nama sadii ijoollee nama sadii wajjin jirra ganda tokkooti wajji dhufnee nu sadeen kun gamfaanu asumatti akka taane hojii taane enne walii hirkannee hojjitaa hojjiru nuti nama sadii. Tole fayyaade amma akkasin feetan maallaqa akkasinii deebisan moo dalagaa akkasinii laatan moo akka biyyatti isin galchan barbaadan. Nuti amma la biyya deebi'uudhaan maallaqa taana kana finnee dhufnee amma haata qullaa maatii galuun xiqqoo nutti ulfaatti yoo dalagaan argamte dalagaan nu naqu dalagaan dhabamti taanaan ammoo birrii teenya nu deebisee kara biyyaa nu galchu galtee nagaan biyya teenya taa'uun wayyaa asitti baangaalii kubsii kadhannee jiraachuu jirra. Tole amma isin amma akkuma hojiin dallaaltichi kun inni yaamamee
waliigaltee keessan gaafatame akka hojiin isin ilaaluu barbaatan. Obboleessa koo abbaa haqa waan Imbaasii yaamaniiti. Koy callis abbaa kana deebisan abbaa haqa laa kunola waan dheeran laa kunola. Dabareen godhaa inaas. Baabaa Nuraddiin abbaa mee dhiifama naa godhaati muutii qabadha. Waan haasa'u baay'ee jira. Obsa godhadhaa jara keenya dhiifamaa wajjin. Ilaa deebii jara. Abbaa haqa deebii jaraa keessaa nama tokko dubbisee tokko jedhee jennaan waa inni naan jedhe dhaggeeffadhu la. Carraa anaaf illee qannaa. Ishiin dubbata nuti qabadhaa kenna. La ilaha illallah. Mee jara keenya simmuut godhadhaa dubbiin furmaata harkachaa jirti. Mubaarak jara gaafatee